Acarlo se dhageenyaa beebi. Ayyee hundumti keessanuu ulfaadhaa Hamzaa Jaabir akkasuma nama hunda maqaadhaa hin danda'u Ustaad Riyaad, Ustaad Hamzaa Hassan akkasuma saahibban kiyya warroota jajjabaa hedduu as keessatti argu jira bakka isin jirtan hundatti rabbi isin haa tiksu. Ani du'aa'ii fi haasawa dura ofii itti hirmaadhaa namni na duubaan hiriirtan haga humna kiyyaatiin itti hirmaadhaanii 10,000 irratti qaba akka dhuunfaa kiyyaatti Hararge irraa gara hafuun immoo hin qabu. Hararge irraa hafuun hin danda'u. Wallahi rakkinni Hararge dhiibbaan Hararge hundina dhukkubsa 10,000 irratti qaba ammuma tana isinii galcha idni rabbiiti. Guyyaan sagantaa kana guyyaa lama booda akkas seenatti fakkaataa garuu ammuma tasuma argee warri nafaana hiriirtan 10,000 osoo hin taane 5,000 osoo hin taane bakka fayyaati bakki bakka emergensiiti waan hatattamaa barbaadamu mallaqa beellama dheeraa hin qabne mallaqa xiqqaa hin qabne namu haga danda'uun kennuu ni danda'a. Garuu waan jabduu dhibee kan haginni gahuu fi akka inni boqannaa namaan kennine as viidiyoo Ustaad Hamzaa Jaabir akkasuma warroon as keessa bakka faffaca'ee dubbi argeetiin jira. Viidiyoo san keessatti ilaalee wallahi mimmaan qabachuu dadhabe ganama viidiyoo tokko argee hagana takka haga namni akkanatti miidhamullee walirratti callisuun bareedan turre dura haga namni sadarkaa kana gahu. Gaafuma namni harka kennatee abdii fixatee asirratti fiduun gaarii miti nama osoo awwaluma jalqaba jala seenanii gaafatan ture nama hagas laffaatii qabu nama hagas dadhabbii uummata biraa qabu yeroo akkas ta'u hedduun ariifachiifte dubartii wallahi rabbiin dura dursoo mallaqa dura fayyaa rabbi isii hadeebisu osoo mallaqni kunuu isii biraan geenne kaleen harka rabbii jirti dhibeen isii harka rabbii jirti waan keessaa balleesse sabbeeka isii dhiqee qulqulleessee isii fayyite rabbi nu haa agarsiisu. Akkasuma immoo namu waan hin galchine wanni ani isinitti dhaamu waan hin galchine waadaan galina. Mallaqni hedduun ni guurama wanni galummoo hin jiru. Waan hin galchine waan galchuu hin dandeenye waan kennuu hin dandeenye waadaa hin galina. Waan galchuu dandeettan qofa irratti xiyyeeffadhaa. Ani niitoorkii hedduun harkisaa jira viidiyoo nama garee as keessaa cufaa jira waan ta'e hin beeku niitoorkii baale jira jidduu kana. Baale bara 1990 keessa jirti bara 2024 isin jiraataa jirtan keessa jirtu adaduma Finfinnee irraa gadi kaanuun barri gara Dubaa deebi'a. Saniif niitoorkii bara 19 fayyadamaa jira. Saniif yoo niitoorkiin na baase anaa miti ka bahe sila haga lafti bareetutti si wajjin buluu ni danda'a. Dura dursoo immoo xiyyeetanna irraa qeebala anammuma galcha laala akkuma amma sirraa baheen galchaa. Warri nafaana hiriirtan idni rabbiitiin guyyaan har'aa guyyaa milkii isinii haa ta'u wanni waan gargaarsa waan adda addaa eebbisuu sagantaa adda addaa jiran sanii miti bakka fayyaati. Bakki fayyaa yoo waan gootan dhabdan sheerii walii haa goonu akka namni asitti hirmaatu haa goonu yoo akhira waan gootan dhabdan du'aa'ii bakka jirtanii du'aa'ii godhaa fi taani ana galma dubbadhaa isinii wajjin jira yoo viidiyoodhaan mul'atu baadhee jidduun isinii seenaa. أكسرت أنا من أقول دفعت أنا والفات السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.